Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanin dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee hanga kutaa 12ffaatti seeraan ergan baradhee xumuree booda yuunivarsiitii fi kolleejjii Rift Vaaliitti qarshiidhaan barnoota akkaawuntingii baradhee eebbifameen hanga yoonaatti garuu hojii naaf ta'u hin arganne. Yeroo kutaa 9ffaan baradhu yeroo jalqabaadhaaf jaalalleellee qabadheen hin ture. Haa ta'uutii garuu akka carraa ta'ee carraa biyya hambaa yookiin immoo diivii argatee erga haala mijeeffadhee booda sin fuudhanaan jedheellee waadaa naaf galee. Haa ta'uutii garuu yeroon ani yuunivarsiitii waggaa 1ffaa baradhu dubartii gara biraa naannoo masaa jiraattu fuudhee suuraa gaa'ela isaanii toora feesbuuk irratti maxxansee qalbii kiyya na cabse. Kan qalbii namaaf qaba jedhantu qalbii nama cabsa mitiire. Jaalalleen koo jalqabaa akkana na godhe. Haala kanaan yuunivarsiitii dhuunfaa kanatti barnoota koo baradhee ergan xumuree booda gara jalqabaarra kuni naaf hin ta'u jedhee dideen hojii garaagaraa tuffadheen booddeerra garuu isuman tuffadheeyyuu bakkan itti fuudhu dhabeen gara warra koo qeetti deebi'een waliin jiraachuu jalqabee. Naannoo waggaa 2 abdii hojii eeguu ergan dabarsee fixee booda dargaggoo yeroo sana hojii qabu gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessaa jiruutiif tole jedheen yeroo leetoon fudhatiin bultii waliin ijaarradhe. Tokko yoo naaf ta'uu dide tokko naaf ta'e jedheen gammadeen mana koo hodhifadheen abbaa manaa koo waliin haala gaariin jiraachaa otoo hin jiruu ammallee rakkoon gara biraanatti dhufa. Abbaan manaan kiyyaa hojii aanaadhaa gara gandaatti dhimmoota garaagaraaf yeroo deddeebi'u dogdoqqee yookiin immoo motorsaayikilii goommaa 2 qabdu fayyadamee deema. Guyyaa tokko akkanuma ganama barii saffisaan oofaa otoo jiru konkolaataa akkuma isaa saffisaan itti dhufaa jiru jalaa maquuf otoo jedhu daandiirraa kaatee motorri inni konkolaachisaa jiru muka guddaa tokkotti bu'ee. Kanaan booddee motorri mataa isheetiin fuulduratti darbattee haalan taaniin sammuunsaa rukutamee lubbuunsaa battaluma darbee. Akka carraa yeroo sana gadameessa koo keessaa ulfa baatii 5 ture. Anaaf kan beeku Rabbi qofaadha mitiire. Nama kanaaf daa'ima godhachuun koo baay'ee na gaddisiisus haa ta'uutii garuu miindaa otoo hin qabaatiin hojii otoo hin argatiin rakkoo kana keessa seenuun na yaaddessu jalqabe. Gadda naannoo baatii tokkoof obboloonni koo firoonni koo obboloonni isaa firoottansaa erga mana kootti deddeebi'anii booda sanaan booddee garuu nagaa bultee akkam taate jajjabaattee nama naan jedhu nan dhabe. Erga kanaa mana duwwaatti mataa kiyyaa jajjabaadheen daa'ima kiyya nan dahee. Silaa ofii guddisuu waan hin dandeenyeef mana kireeffadhellee kan falachuu dadhabeen meeshaan abbaa manaa koo waliin hin bite fuudheen daa'ima koo waliin mana maatii koon galee. Jalqaba irratti abbaan koos haati koos obbolaan koos siif jirraa homaa hin yaadda'inii jedhanii na jajjabeessanis baatii 2 baatii 3 yeroo fixu garuu haadha kiyyaan ala hunduu fuula isaanii natti jijjiirrachuu jalqabanii maqaa hedduullee naaf kennuu jalqabanii. Ani bakka hin jirretti abbaa manaa ishee nyaatte naan jedhu barattee xumurtee akka hiriyoota ishee hojiin arganne naan jedhu. Jaalalleen ishee jalqabaa biyya alaa deeme amala ishee argee ishee tuffateeraa jechuun duuba kiyyaan odeessu. Akkan abbaa manaa kiyya dhabeen amala na dhowwate. Yeroo itti abbaa manaan haadha manaasaa sirriitti kunuunfachuu qabu yeroo ulfaatti jaarsa kiyyan of biraa dhabee. Sababa kanaatiif jireenyi natti jabaattee wantan dubbadhuuf wanta dhiisu wallaaleen yeroon oliif gadi ta'u firrii fi ormi natti kolfaa. Sanaan daa'imni koo naannoo baatii 4 yeroo guutu haadha kiyyatti kennadheen hojii humnaa barbaaduun eegalee. Baratanii xumuranii hojii humnaa hojjechuun baay'ee nama qaanessaa. Maqaa hedduus namaaf kennisiisaa. Nama kaan nama fagoo miti obbolaa koof jedheen jireenyan dhabee. Kan baratanii barnootan xumurre baratanii akka kee ta'urra hoo kadhatanii jiraachuu wayyanaan jedhu. Kan immoo barnoota baratanii hojii qabatan immoo carraan kee hundi dukkana dhanaan jedhu. Mana namaa faallee hojii barbaadeen yeroon argadhu qe'ee keenyarraa nurraa fagaadhu. Ati maqaa keenya balleessuuf maqaa keenya xureessuuf nutti dhalatteettaa deemii bakka biraatii hojii barbaaddadhu naan jedhu. Haala kanaan baay'ee rakkadhe. Halkaniif guyyaa walitti ciiseen boo'a. Al takka takkaa yaadni sammuu koo atoo hin fayyaddu carraan jireenyaas sitti cufatteetti maal ta'a jiraachuu dhiistee of ajjeestee
jettee na gaafatti. Sammuun kiyya isheen tokko immoo ati dubartii cimtuudha, rakkoo kana hundumaa dandeesseetta, yoo ofiif jiraachuu illee of jibbite daa'ima keef jiraattaa, abbaan manaan kee sirraa boqote rabbi biratti idaa sirraa qabaa jedhee natti dubbata. Haala kanaan of waliin otoo wallaluu naannoo waggaa tokko ammas nan dabarse. Bifti kiyya, qaamni kiyya, rifeensi koo, amalli koo, uffannaan koo, haalli hundumtuu guutummaatti jijjiiramee namaa gadiis nan ta'e. Erga kanaa booddee naannoo kana yoon jiraadhe ofiifis dhala koofis hin ta'u jedheen akkuma hiriyoonni koo jedhan maqaa isaanii balleessuu irraa maqaa koo balleessuu naaf wayya jedheen gara biyya biraan deeme. Akkan deemettis mana namaa dalaguu jalqabeen. Haa ta'utii garuu maatiin ani bira gale mana gurgurtaa uffataa waan qabaniif haala kiyya ilaalanii keessa na gurgursiisu jalqabanii. Anis gurguruun jalqabee. Silaa ani nama jireenyaaf walakkaa abdii kutedha mitiiree dhiira dhalaa dhufu hundumaatiif nan kolfaa. Mucayyoon kun maal argattee maal gammaddee akkana taphattii akkana haasofti naan jedhu. Anis yeroo gammachuu fi yeroo taphaa dhuunfaa kiyyaaf hin qabu, yeroo namni na waliin haasa'u yeroo qofaa kiyyan ta'u waa'ee koo, waa'ee dhuunfaa koo, dhiphina koo, abdii kutannaa kootu fuuldura kiyyatti dhufee waa hundaa faayidaa akka ani hin qabne irra deddeebiin natti himuun sammuu na tuqaa. Kanaan garuu kan hin fayyadame maatiin ani bira hojjedhu maamila akka gaariitti horatanii. Bu'aan isaaniillee erga ani daldaluu jalqabee daran guddachuu yeroo jalqabu kanan hojiirraa deebi'ee mana keessallee hojii garaagaraa hanga halkaniitti hojjedhu nama gara biraa manaaf qopheeffanna naan jedhanii barbaadanii arganii ani hojii daldalaa uffataa sana qofaarratti akkan bobba'u na taasisuun maallaqallee gaarii naaf kennanii mana dhuunfaa isaanii keessaas kutaa tokko naaf kennanii. Kutaan kun kan dhuunfaa keetii, yoo barbaadde itti heerumuu, yoo barbaadde meeshaa guuttachuu, yoo barbaadde immoo dhala keellee fidattee waliin keessa jiraachuu ni dandeessa naan jedhanii. Kan firri kiyya na jibbe obbolaan kiyya biyyaa na ari'an ormi firanaaf ta'ee garaa na qabbaneesse. Jireenya koof deebiseen abdii horachuun jalqabee. Haadha kiyyaaf maallaqan argadhu kan baatii dhala koof jedheen ishumarratti ergadha. Haati kiyyas ani dhala keef nan ga'a, atumti of danda'iitii jireenya bareedaa jiraadhu, maallaqa kee natti hin ergin naan jetti. Obboloonni kiyya abdii na kutachiisan mindaa argatan irraa maallaqa haadha koof yoo kennan qarshii 200 yookiin 300dha. Ani garuu waanuman argadhu qarshii 1500 waan dibataa, waan manaa, meeshaa waan tokkollee otoo hin bitatiin isheettiin ergaa. Maal argatteeti yaa mucaa koo kan qarshii amma kana anarratti ergitu naan jetti. Maatiin ani bira jiraadhu gatii nyaataas, gatii dibataas, gatii manaas nan gaafatanii. Haala kanaan na gammachiisanii jiraachaa otoo hin jiru abbaa manaan mana sanaa gaaffii tokko naaf dhiyeesse. Ati kanaan booddee silaa akka haaraatti hin heerumtu, takkaa heerumteetta. Gaa'illi kanaan booddee ijaarrattu kan jalqabaa miti. Rakkoon maatii kiyyaa immoo ifa ta'ee sitti mul'ata. Nuti qabeenya qabaannus rabbi garuu ijoollee 2 qofaa nuuf kenne. Isaaniin akka lubbuutti jaallanna. Haa ta'uutii garuu ani dhala gara biraa nan barbaada. Ni beektaatii haati manaa kiyyallee siin akka dhala isheetti ilaalti. Anis icciitii kiyya hin baasu. Haadha manaa kiyya naaf ta'e siin jechaan jira miti. Haadha manaa koo akka lubbuu koottiin jaalladha. Daa'ima tokko akkanaaf deessu nan barbaada. Daa'ima kanaaf wanta si barbaachisu bor hin nagana jettee kan yaaddu yoo ta'e dhoksaadhaan mana jireenyaa amma siif biteen mucaa kee baadiyyaa jiru ofitti waammattee waliin jiraachuu ni dandeessaa. Icciitii koo oksitee yoo naaf qabde kana hunda siif godheen daa'ima tokko nuuf godhii. Kan dahuu hin dandeenye ana otoo hin taane haadha manaa kiyyaa kana dura bakkeetti si'a takkaa si'a 2 yaaleeraa. Haa ta'utii garuu naaf milkaa'uu hin dandeenye maaloo na gargaarii jedhee na gaafate. Ani garuu maatii haadhaaf abbaanaaf ta'e kana bifa kanaan fudhachuun baay'ee natti ulfaate. Haati manaansaa anaaf akka haadhaadha, innillee akka abbaanaaf ta'a. Meeshaa mana sana keessaa akka ijoollee isaaniitti hin fayyadama. Kana darbeen gochaa kanaaf tole jechuun garuu baay'ee natti ulfaate. Namni immoo of jaallataadhaatii yoon kana gochuu baadhe jireenyuman amma jiraachaa jirullee irraa na kaasuu mana isaatii dubbii ta'e natti fidee na ari'ee kufaatii jireenyaa kan kaleessaa keessatti na deebisuu danda'a. Murteeffachuun
baay'ee natti ulfaate. Akka rakkinaatti rakkina kiyya furuuf maal abbaasaa kan abbaan qabneef iyyuu daheeraatii otoon dahee ilmoo koo waliin lama godhee guddifadhee otoon jiraadhe natti tola. Haa ta'uutii garuu akka jireenya dubartiitti yoon yaadu ammallee waa kanatti dogongortee dur harka rabbiin gidiraa fi rakkina kan argite amma immoo harka keedhaan waamtee rakkina ofitti akkam fudhannee hanga fayyaa taatetti dhiiras jiraachisuu hin dhabdu manaaf maallaqaaf jettee daa'ima abbaansaa ani abbaadha jedhee yeroo hunda ijaan argee harka isaatiin hin guddisne akkas jettee keessan seeniin naan jedhaa. Miyaa hiriyoota koo yaadni kun irra deddeebiin erga naaf dhiyaachuu jalqabee baatii 3 guuteeraa. Hanga har'aatti nama kana har'a bor ofin mari'adhaa nama mari'adhaa jedheen ofirraa deebisaa jira. Dideen yoom mana sana keessaa bahee rakkina koo duraatu na eeggataa. Mee maaloo yaada keessaniin kana naan jedhaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf qoodde isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee dhaggeeffattan yaada jajjabinaa maal gochuu akka qabdu maal akka murteeffattu akka qooddan fi kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii na dhaggeeffachaa turuu keessanitti guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.